Robi adolessi diddamilam barhum lamaaf diddama keessa jirra. Ansoraa lakeeti. Itoophiyaan hidha Abbayaa bisaan marsaa dura yaayyuu guutatti. Xuyyuuri geejjiba Itoophiyaa Chaayinaatti gubate. Bulchooti adda bilisummaa Oromoo olaanoon torbaan lamaan duratti qabaman. Agammaallee eessa akka jiranii fi maan keessa akka jiranillee paartii isaaniitiif maatiillee quba hin qabnedhan. Paarlaamaan Masrii akka pirezidaantiin isaanii nagaa Liibiyaa eeguuf yooyyuu barbaachisa ta'e waraana biyyi isaanii achitti erga jaji. Tujubeet oduu nutti. Attamoltan dhaggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Daandiin balalii xayyaara Itoophiyaa Boeing 777 buufata xayyaara Shaangaay Puudongirraa mi'a fe'ataa utuu jiru roobii har'aa ibidditti qabachuusaa Reuters gabaasee jira. Daandiin balalichaa akka jedhetti ibiddichi dhaamuusaaf hojjettoonni isaa keessa turanis lafarra turanis miidhaan irra hin geenye. Sababaan balaa kanaa qoratamaa jiraachuu daandiin balalii xayyaara Itoophiyaa fuula feesbuukii isaa irratti maxxansee jira. Xayyaarattiin hojii ishee guyyuu kan tajaajila kaargoo Shaangaay irraa gara Saawoo Paawuloo Saantiyaagoo deemuuf turte jedhameera. Suuraalee viidiyoon miidiyaa hawaasaa Chaayinaan tamsaafamaa jiru aarri guddaan xayyaara Itoophiyaa irraa ol ka'uusaaf xayyaarattiin garri walakkeessaarra jiru gubachuusaa mul'isaa jedha gabaasa Reuters. Hidhi laga Abbayyaa waggaa dhuftu Itoophiyaatti humna ibsaa maddisiisuu ka jalqabu ta'uu ministiriin dhimmootii bishaaniif jallisii Dr. Silashii Baqqalee ibsanii jiru. Ministirichi raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii geggeessaniin durataa gamtaa Afrikaa kan yeroo ammaa pirezidaantii Afrikaa kibbaa Siiriil Raamaafosaa haala mijeessaniin hoogganoota Itoophiyaa Sudaaniif Masrii gidduutti walga'iin viidiyoodhaan geggeeffame milkaa'aa akka ture ta'uu ibsanii dhimmootii teeknikaaf seeraa irratti kanneen mari'atan ogeessonni biyyoota kanaa torban tokko yookaan yeroo dheeraa hin ta'in keessatti wal arganii qabxiilee hafan irratti waliigalteerra ga'uuf kan hojjetan ta'uu qajeelfama dabarsuu isaanii ibsaniiru. Ministirichitti dabaluudhaan hidhi Abbayyaa waggaa kana bishaan kuusuu qabu torbanneen lamaan darban keessa kuusuusaaf hidha sanarra darbee dhangala'uusaaf hojiin bishaan guutuus mul'inatti jalqabamuu dubbataniiru jechuudhaan waa'ee lafaan Amaaraa Salamoon Abaate gabaaseera. Itoophiyaan naannoo Oromiyaa keessatti jeeqama dhiyeenya uumameen badii ga'ee ilaalchisuun ibsa baafte. Daayirektarra sabquunnamtii poolisii Oromiyaa Geetaachoo Baalchaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti manneen dhuunfaaf daldalaawwan 1,000 yoo gubatan konkolaataan dhuunfaa 240 erga aartist Haacaaluun ajjeefame booda mormii uumamee jeeqama ka'een manca'aniiru jedhan. Obbo Geetaachoon akka jedhanitti hokkara ka'een uummanni 10,000 qe'ee ofiirraa godaananii manneen sagadaaf buufata poolisii keessa qubatanii jiru. Koreen dhuunfaan hundaa'es miidhaa dhaqqabe galmeessuudhaan viidiyoo akkasumas kanneen miidhaan irra ga'e haasofsiiseera jedhan. Siiviilonni 167 humnoonni nagaa eegumsaa 11 du'uu isaanii poolisiin beeksiseera. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi Somaaliyaa naannoo Puuntlaand samiirraan haleeluudhaan leellistoota Islaamummaa 7 ajjeesuusaa gabaaseera. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Somaalee duraan akka gabaasetti haleellaan samiirraan kaleessa geggeeffame jedhee ture. Aangawoonni naannoof kanneen ijaan argan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti humnoonni naannoo sanaa leellistoota Islaamummaa kanneen Turmaasleef Amaayiraa gaarreen ganda Timirish kanneen Bosaasoorraa fageenya kiiloomeetira 140 irratti argamu irratti duula geggeessan. Ibsa har'a waaltaa ajajaa Yuunaayitid Isteetsi kan Afrikaa biraa baheen haleellaa samiirraan geggeessame sun haleellaa leellistoonni Islaamummaa michoota isaa irratti geggeessee ijaa ba'uuf jecha. Ittaanaa Daayirektara Afriikoom kan ta'an Birgaadeer Jeneraal Miguel Castellanos akka jedhanitti gareelee shororkeessotaa dhiibbaa keenya duula isaanii addaan kutuudhaan michoota keenya Somaaliyaa deeggaruutti fufnaa jedhan. Afriikoom akka jedhetti haleellaa samiirraan raawwatame kan miilanaatiin siiviilonni miidhaan irra ga'e yookaan du'an hin jiran. Haleellaa Yuunaayitid Isteetsi waggaa kana Somaaliyaa keessatti geggeessite kun isa 42ffaa yoo ta'u humnootii leellistoota ISIS irratti kallattiidhaan kan geggeeffame garuu isa jalqabaati. Aangawoonni Puuntlaand ibsa ofii baasaniin leellistoota ISIS 20 ennaa duula sa'aatiilee 48 naannoo barrii gama bahaa keessatti geggeessaniin ajjeesuu isaanii beeksisaniiru. Puuntlaand akka jedhutti leellistoonni gameeyyiif loltuu gameessi tokko kanneen duula sanaan du'an keessaati. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paarlaamaan Masrii pirezidaant Abdul Fattah El-Sisi loltoota Masrii gama biyya ollaa Liibiyaatti akka bobbaasan eeyyameefii jira. Siisiin mootummaa Tiripoolii keessa maadheffateef deeggartoota isaa Turkii keessaa jalqaba baatii kanaa akka of eeggatan akeekkachiisanii turan. Handaarri galaana magaalaa sirti kan Liibiyaa nageenya isheef akkaan barbaachisaa ta'uu Masriin tuqxee jirti. Gabaasaa Edward Deraaniyaan soraa dhiyeessa. Liibiyaa mootummaa lamatti gamgamaa wal qabe bulchuu jira.
hajaj paarlaamaa Masrii kanaan waraanni Liibiyaa gam tokkoon harka qabu tan irratti hammattoman jenna. Gam kanaan ammoo akka miidiyaan Masrii jedhetti pirezidaantii isaaniitiif pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akka Liibiyaan nagaa qabaattee waraanii dhaabachuu danda'u irratti wiixata dabre bilbilaan wal mari'atan. Paarlaamaan Liibiyaa gama bahaatiin bulchu akka waraanii isaanii daarii biyyi isaaniitti baheetiin faayidaa daarii Masrii eeguuf hojii hojjeta jedhe. Masriin biyyi tokko seentee loluuf paarlaamaa isaanii harki sadii keessa harki lama eeyyam kennuufii male yookaan ammoo ajajuu male. Akka ministeerii haajaa alaa Masrii Saamii Shukrii jedhetti biyyittii isaanii Liibiyaa gurraan ufuma irratti gubu qabdi. Masriin Liibiyaa akkuma adoyyee ufirratti gurraan gubu qabdi. Nagaa biyyoolessa raba jabeessuuf hojjechuu qabnaa jedhe ministeerri kunin. Taatulla akka miseensoti paarlaamaa biyyi suni jedhanitti paarlaamaan Masrii pirezidaantii isaanii hajaj jechuun dhaqi biyyi tokko lolu jechuu miti. Liibiyaan eegi pirezidaantii isii Mohammed Gaddaafii ijjeessanii mootummaa isaallee garagalchanii asitti ammaan mootummaa lamatti irratti wal dhabee gamgamaan harkisfachuu jira. Lakkoobsi namoota COVID-19 qabaman kan kutaalee Yuunaayitid Isteetsi hanga tokko keessaa kan duraan gabaasame dachaa 13 kan caalu ta'uu jaarmiyaan ittisaaf to'annoo dhukkubootaa CDC'n beeksisee jira. Gabaasi CDC kun kan hundaa'e namoota hanga tokko New York, Florida, Kibbaa, Missouri, Utah fi Washington keessaa dabalatee naannolee 10 keessaa qorannoon dhiigaa walitti qabame irratti hundaa'uudhaani. Barreessitoonni qorannaa marsariitii ogeessota fayyaa jaamaa jedhu irratti maxxanfame akka jedhutti namoonni vaayirasii koronaan qabaman hedduun sababaa mallattoon irratti argamu hamaa hin taane yookaan qaruma mallattoo hin agarsiisne wal'aansa fayyaan fudhatan. Kanneen akkasii vaayirasii kana uummatatti daddabarsuu jedhan yoo xiqqaate namoonni vaayirasii kanaan qabaman 40% mallattoon isaan irratti hin argamu. Qorattoonni CDC kan isaan bira ga'an kabroon namoonni xiqqoo kanneen kutaalee Yuunaayitid Isteetsi adda addaa keessa jiran antiboodii yookaan qaama isaanii keessaa kan vaayirasii kana ofirraa lolu qabu. Kana jechuun namoonni hedduun vaayirasii kanaaf saaxilamoodha jechuudha. New York bakka jalqaba COVID-19 akkaan miidhamte keessatti namoota 24 ta'an qaamni isaanii vaayirasii kana ofirraa ittisuu danda'a jedhu hayyoonni saayinsii. Ibsa guyyaatti vaayirasii kana ilaalchisuun erga baatii eeblaa darbee qabee kennamuun pireezidaanti Tiraamp lakkoobsi namoota COVID-19 qabamanii guutummaa biyyattii keessaa ol ka'aa adeemuu amananii utuu haalli isaa hin wayyaa'in dura hammaachuuf deemaa jedhan. Addunyaarraa namoonni miliyoona 4.8 vaayirasii koronaan qabamanii kanneen 613,000 ta'an du'anii jiran kanatti qorattoonni talaallii vaayirasii kana dhabamsiisu argachuu irratti fooyya'inni argamu gabaasaa jiran. Yuunaayitid Isteetsi qoonsilaa Chaayinaa kan Hiwustan Teeksaas keessaa akka cufamu ajaja dabarsite. Ibsi har'a ganama dubbiimtuu ministirii dhimma alaa Moorgaan Ortaagusiin kenname akka jedhutti qoonsilaan kun akka cufamu kan ajajame qabeenya hayyoota lammiiwwan Ameerikaaf odeeffannoo dhuunfaa lammiiwwaniif eegumsa gochuuf jecha. Maqaa sirnaa Chaayinaa tuquudhaan Ortaagus akka jedhanitti Yuunaayitid Isteetsi seerarra daddarbuu Rippaabilikiin uummata Chaayinaa raawwatuu fi doorsisa uummata keenya irra ga'uuf obsa hin qabdu jedhanii shaakala daldalaa haqa irratti hin hundoofne ka Chaayinaaf dalagaa lammiiwwan Ameerikaa hatamuu akkasumas amala gaarii hin ta'iniif obsa hin qabnu jedhaniiru. Dubbiimaan ministirii dhimma alaa Chaayinaa Wang Wenbin Beejing keessatti tuuta oduuf ibsa kennaniin qoonsilaa Hiwustan cufuun tarkaanfii hagas hin jedhamne kan yeroo dhiyoo as Chaayinaa irratti fudhatamaa jiru jedhan. Yuunaayitid Isteetsi hojjettootaaf dippiloomaatota Chaayinaa qoonsilaa sana keessaa doorsisuu ishee qeeqanii qabeenya barattoota lammiiwwan Chaayinaa kan akka meeshaalee elektirooniksii dhuunfaa duraa qabuuf hanga to'annaa jala oolchuutti ga'uun doorsistii jechuun himatan. Wang yoo bulchiinsi Tiraamp yaada isaan jijjiiru ta'e Chaayinaan ijaabaati jechuun akeekkachiisan. Sa'aatilee hanga tokko erga ajajji kun darbee booda televiziyoonni Hiwustan kan KPRC jedhu viidiyoo keellaa qoonsilaa sana keessaa aarri ibiddi ol ka'uuf konkolaataan ibidda dhaamsu daandii sana irratti argamu mul'isee jira. Poolisiin Hiwustan akka jedhetti hojjettoonni qoonsilaa sanaa keellaa sana gadhiisuuf ennaa qophaa'an galmeelee jiru guban. Hariiroon biyyoota dinagdeen guddatan lamaan gidduu jiru baatilee dhiyoo as dhimmoota adda addaa kan akka daldalaa, teeknooloojiif kan Chaayinaan seera naga eegumsa biyyoolessaa baaste Hong Kong irra keessa dabalatee hammaataa adeeme. Lammiiwwan Chaayinaa lama kibxata kaleessa marsariitii waaltaalee naannoo addunyaa jiran kaampaaniilee Yuunaayitid Isteetsi kan talaallii COVID-19 oomishan tajaajilatti kan nagaa Chaayinaa waliin hojjechuudhaan cabsanii seenuuf yaalan jechuun himataman oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Viiyoo afaan Oromoo caqasuu jirtan. Itti gaafatamtoota olaanoo adda bilisummaa Oromoo ag tokko eegii qabamanii torbaan lam caalanillee akka dhaabii isaanii jedhetti gammaallee mana murtiitti hin dhiyaanne
eessa akka jiranillee hin beekan. Akka oduu himaan abaa'oo obbo Toleeraa Adabaa jedhetti maatiin isaaniillee jara kan quba hin qaban. Itti gaafatamaan biiroo nageenya Oromiyaa ammoo jara kana yaayyuu mana murtii dhiyeessanii jedha. Koomishiniin poolisii federaalaa ammoo hidhamuu bulchoota tanaa quba hin qabu jedha. Saayidaamtootu nu erge. Addi bilisummaa Oromoo Abaawoon miseensonni koree hojii raawwachiiftuu fi hooggansi sadarkaa garaagaraarra jiran erga jalaa hidhamanii torban 2 darbuu kan ibse yoo ta'u eessatti akka hidhamanii jiranii fi mana murtiitti dhiyaachuu dhabuu isaaniis eereera. Obbo Toleeraa Adabaa dubbii himaan adda bilisummaa Oromoo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti hooggansi olaanoon dhaabichaa guyyaa to'ataman irraa eegalee hanga yoonaatti mana murtiittis hin dhiyaanne jechuun ibsaniiru. Miseensonni qaama hoogganaa ta'anii fi qondaalonni hidhaman ni jiru. Keessumaa Finfinnee keessa Jaal Mikaa'el Booran, Jaal Kennisaa Iyyaalaa fi Dr. Shibbuu Galataa. Hidhamuu isaanii malee bakka isaan jiranii fi waan itti himataman dhaga'uu hin dandeenye. Mana murtiittis hin dhiyaanne hagamma. Namoonni hidhamanii himatni warra jiraatee mana murtiitti dhiyaatanii mirgi isaanii eegame akkasittiin akka mana murtiitti dhiyaatanii yoo badii qabaatan badii isaaniitiif itti gaafatamu, badii hin qaban yoo ta'e immoo gadhiifamuu qabu waan ta'eef waan kun akka hojiirra ooluuf mootummaan gama isaatiin itti dhimmee tarkaanfii barbaachisu akka filatu yookiin immoo mirga isaanii kabaje akka gadhiisu himata qabaate immoo mana murtiitti akka dhiyeessu akka nuuf godhu gaafanna jecha. Addi bilisummaa Oromoos qaama mootummaa dhimmi ilaallatu dubbisaa akka jiru kan ibsan obbo Toleeraan ammatti deebii hin arganne jedhan. Gaggaafachaa dhuma jirraa garuu deebii quubsaa hin arganne. Maatiin isaanii hidhamuu quba qabu waan isaanis hin arganne. Nuti akka dhaabaatti mootummaa gaafachuu malee filmaata biraan qabnu ilma gaafachaa jirraa deebii nuu kennu jennee eegna namoonni gaafatan. Komii addi bilisummaa Oromoo hooggansi olaanoof hooggansi sadarkaadhaan jiran miseensota dabalatee erga poolisiidhaan to'atamuu isaanii malee eessatti akka to'ataman quba hin qabu mana murtiittis hin dhiyaanne jechuudhaan kaaseef biiroo nageenyaa Oromiyaa dubbisnee jirra. Obbo Jibriil Muhammad hoogganaa biiroo nageenya Oromiyaati. Komii addi bilisummaa Oromoo kaase irratti deebii ittaanu kennaniiru. Namoonni qabaman keessattuu namoonni sadarkaa olaanaarra jiran kan qabaman qindeessuudhaan bobbaasuudhaan bifa adda addaatiin yakka raawwate san keessatti gahee olaanaa taphachuudhaan warra qabamanii malee shakkiidhaan warra qabamanii miti. Osoo shakkiidhaan ka qabaman taate namoonni miseensa paartii shanii ofiin jedhu maqaadhaan seera keessa taa'ee ofii garuu hojii dabili ta'e hojjetu tirippil hojii ta'e hojjetu gama tokko wayyaanii wajjin gama tokko shanii bosona jiru wajjin kan hojjetu miseensa paartii kanaa akka ta'e nama baay'eetu bakka adda addaa jira waan ta'e warra kana tarkaanfiin osoo ittiin fudhatamin bira dabree jira. Maaliif badii keessa waan hin galiniif ka badii keessa gale garuu kan dabre qofa osoo hin taane kan itti aanus badii keessa galaan akka itti deemu hubachuunis barbaachisaadha. Addi bilisummaa Oromoo hooggansi kunneen mana murtiitti hin dhiyaanne hanga yoonaa jechuudhaan ibseera. Obbo Jibriil hoogganaan biiroo nageenya Oromiyaa ammoo mana murtiitti dhiyaataniiru jechuudhaan ibsani. Garuu mana murtii kamitti akkasumas yoom akka isaan dhiyaatan wanti isaan ifaan ibsan hin jiru. Namoonni bifa adda addaatiin to'ataman sadarkaa badii isaaniitiin koreen mana qorannaa mootummaa federaalaatii fi naannoo walitti qindaa'ee baalagaatii fi poolisii keessaa hunda isaa qabatee tokko tokkoon calalee gara mana murtiitti dhiyeessee kan beellama yeroo irratti argate beellama yeroo irratti gaafate kan ragaa irratti qulqulleesse immoo galmee isaa gurmeessee gara itti gaafachiisutti deemaa jira waan ta'eef warri koree jiru raawwachiiftu isaaniitis warra kana keessaa tokko ta'uu isaa akkuma hubatanii fi kanaan fakkeessanii uummata eenyummaa isaanii hin barre akka hin kakaafne jechuudhaaf dhimma kana irratti kaasa. Dhimma kana irratti dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa dubbisnee yaadattaanu kennaniiru. Karaa ajjechaa artiist Haacaaluu Hundeessaa hordofee naannoo keenya keessatti bakkee garaagaraatti lubbuu namaaf qabeenyarra miidhaan ga'eera. Sanaa wajjiniin wal qabatee namoota shakkamanii qaama garaagaraati kan walitti qabamanii to'atamanii keessumaa lakkoofsaan gara nama 7,126 ta'an bakkeewwan garaagaraatti to'annaa jala oolaniiru. Sanarraa kan hafe kan paartiin adda bilisummaa Oromoo kophaatti namoota hidhaman geggeessitoonni jedhu waan addatti baasee hin beeku garuu waliigala namoonni lakkoofsa nama kaasee kana ta'an to'annaa seeraa jala oolaniiru. Warri to'annaa seeraa jala oolan immoo bakka jiran hundumattuu bakka to'ataman hundumattuu qaamni dhimmi isaa ilaallatu galmee isaa gara galmee 500 olitti qindeessee akka seeratti dhiyeessaa jiruu fi
mana murtiittis dhiyaatanii akka isaanii yeroo beellamaatiin turaa jiranii gabaasni ani qabu kan agarsiisu. Sanarraa kan hafe namoota maqaadhaan adda baasee eenyu eessatti hidhamanii yoo hidhamanii kan jedhu maqaa isaaniitiin ragaadhaan hin qabu. Namni kana keessatti qooda qabu jedhaman garuu lakkoofsa amma kaase kanatu to'annaa jala oolanii seeraanis hordofamaa jiru. Komii hidhamuu eessatti akka hidhamanii fi mana murtiitti dhiyaachuu dhabuu hooggantoota kanneenii maqaadhaan ibsee adda bilisummaa Oromoo gaafate. Obbo Mikaa'el Booran, Obbo Kennisaa Ayyaanaa, Adde Caaltuu Taakkalee, Obbo Lammii Beenyaa, Dr. Shugguxii Galataa fi Koloneel Gammachuu Ayyaana dabalatee namoota kanneen biroo dhaabichi maqaa dha'ee gaafateef waajjira abbaa alangee waliigalaa federaalaa gaafanneerra. Namoonni maqaadhaan ibsaman kunneen haala isaan irra jiran bakka isaan jiran qulqulleeffadheen odeeffannoo walitti qabeen isiniif deebisa jechuun waajjira abbaa alangee waliigalaa federaalaatti Daayirektoreetiin Daayirektera yakka qindaa'aa fi daangaa ce'uu Obbo Fiqaaduu Tsaggaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf himaniiru. Dhimma kanarratti Koomishinii Poolisii Federaalaas gaafanneerra. Koomishinii Poolisii Federaalaatti itti aanaan Koomishineraa Koomishinar Malaakuu Faantaas hidhamuu hooggantoota adda bilisummaa Oromoo kanaa quba akka hin qabne ibsanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Dhaabbii mirga namaatiif falmu Amnesty International mootummaan Itoophiyaa warra hidhamee waan isaan keessa jiran hin beennee fi warra eessatti akka hidhaman illee hin beenne diidesseetiin uummatatti immoo itti gaafatam qaba. Abtaamu Siyyimutti dhiyootana qorataa Amnesty International Fissaa Teklee tan irratti waggaa gaafate jaalannetti hiikee hojjete. Qorataan dhaabbata mirga dhala namaaf falmu Amnesty International Fissaa Teklee akka jedhanitti ajjechaa weellisaa Oromoo Haacaaluu Hundeessaa sana booda Finfinnee, Harar, Dirreedawaa, Oromiyaa iddoo adda addaa irratti walitti bu'iinsaa fi wal hubannaa dhabiinsi uumameera jedhanii kanaafis mootummaan tarkaanfii fudhatee qaba jechuudhaan lakkoofsa namoota hidhamanii akka jechuun ibsan. Ibsi kun amma ba'eetti lakkoofsi isaanii 5,000 ture. Amma garuu dabalee 7,000 ga'uu isaa odeeffannoon nu gahaa jira. Obbo Fisaan itti fufuudhaanis kanneen hidhaman kana akkaataatti qabamanii jiran yoo ilaallee jedhan kanneen Finfinnee keessatti hidhaman hoogganoota paartilee siyaasaa adda addaati. Isaan kunis akka ABO, Baaldaraas, KFO irraa ta'uu ibsanii akka fakkeenyaattis Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaaf Iskindir Naggaa maqaadhaan rakkoo jiran keessaa obbo Fisaan ennaa ibsan. Irra hedduun isaanii mana murtiitti hin dhiyeeffamiin jiru. Kaan immoo maatii ofii waliin wal arguu hin dandeenye. Hidhamtoonni abukaatoo isaanii waliin wal arguu hin danda'in jiru. Nyaataaf uffata maatii isaanii biraa fudhachuus hin dandeenye. Poolisiin federaalaa reebicha nurraan ga'eera jechuudhaan kan mana murtiif abukaatootti dubbatan fakkeenyaaf kan akka Iskindir Naggaafaa jiraachuu obbo Fisaan maqaadhaanii Shamsaddiin Xahaas akkasuma yeroo qabame reebichi irratti raawwatamu mana murtiitti dubbatee jiraa jedhan. Hanga sanbata darbeetti eessatti hidhamanii akka jiran kan hin beekamne ni jiru kan jedhan obbo Fisaan akka fakkeenyaattis kan kaasan. Hoogganoota ABO keessaa Dr. Shugguxii Galataa, Kennisaa Ayyaanaaf kanneen biroon kanneen akkasii hanga sanbata dabre kanaatti eessatti akka hidhaman hin beekamu ture. Hangi tokko lammummaa biyya alaa qabu. Kanaaf bakka hidhamanii jiranitti qoonsilaa biyyatti lammii ta'anii kan Itoophiyaa keessaarraa tajaajila argachuu qabu. Kana malees embaasiin isaanii isaan daawwachuutu irra ture. Dhiittaalee mirga namoomaa kana fakkaataniif kanneen biroo hedduutu jira. Gabaasa Amnesty International baase kanarratti mootummaan Itoophiyaa komee dhiyeessee jira. Mootummaan seera kabachiisuuf tarkaanfii fudhatu hundumaa akka dhiittaa mirga namoomaatti fudhachuun loogiirraa kan walaba hin taanee fi odeeffannoo irratti madaalii eeguuf rakkoo kan qabu haala qabatamaa biyya keessaa hubannoo keessa kan hin galchinee fi kan dogoggora qabu jechuun qeeqee jira. Gabaasa Amnesty International duraanis ta'e amma baase isa mootummaan Itoophiyaa jedhu kanarraa walabaa jedhamee kan gaafataman Fissaa Teklee deebii kennaniin. Yaadi kennan hundumaa walitti qabuun malee tokko tokkoon kan lafa kaa'an hin turre. Gabaasaan nuti baasne immoo akkuma argitan dhiittaan mirga namoomaa yeroo akkasii abaluu irratti guyyaa akkasii raawwatame jechuudhaan tokko tokkoon ibsa malee
walitti qabamee ka dhiyaate miti. Qeeqni dhiyaate tokko tokkoon kan lafa kaa'e waan hin taaneef jecha walitti qabnee deebii kennuun ulfaataadha. Odeeffannoo yookaan ragaan arganne qorannaa sadarkaa adda addaa keessa darbuun gabaasaalee biyyootii adda addaa qopheessuun garee mirga dhala namaaf falmu Amnesty International keessatti waanuma baratamee jedhu obbo Fisaan. Kana malees seera kabajamuu mirga dhala namaa hundee godhachuun kan qophaa'u ta'us dubbatan. Komee irra deddeebi'uun dhiyaate keessaa tokko jedhan obbo Fisaan gabaasni Amnesty yakka gareelee hidhataniin gaggeeffame of keessaa hin qabu kan jedhu akka ta'e dubbatanii kanaafis deebiin kennan. የታጠቁት ወገኖች የሰብአዊ መብት ግዴታ የለባቸው gareelee hidhatanirra dirqamni kabachiisuu mirga dhala namaa hin jiru. Yakkattisuudhaaf itti gaafatamni kan irra jiru mootummaadha. Yakka hojjechuuniif dhiittaan mirga dhala namoomaa waan adda addaati. Yakka hojjetameef mootummaan tarkaanfii yoo fudhate kun dhiittaa mirga namoomaa hin jedhamu. Yakki yeroo hojjetamu mootummaan callisee ilaaluun garuu dhiittaa mirga namoomaati. Itti gaafatamaanis mootummaa ta'a. Qaamonni kan mootummaa hin ta'in marti gocha yakkaa raawwatan jechuudhaan mootummaan kan ibsu Amnestiin akka dhiittaa mirga namoomaatti hin ilaaluu jedhaniiru. Sababiinsaas kun akka yakkaatti ilaalamee seera biyyattiin kan ilaalamu ta'a. Kanaaf mootummaan yaadasaa akkasitti akka sirreessuu jedhan yakki raawwatame dhiittaa mirga namoomaa hin ta'uu jedhaniiru. Walitti bu'iinsa uumameen namoonni 177 ajjeefamuu fi qabeenyi barbadaa'uu kan ibse gabaasni Amnesty International itti fufees. Shaashamannee godinaa Arsii Baalee waliigalaa keessatti jeeqama uumamee tureen namoonni ajjeefamaniiru. Gara giddugaleessaatti immoo namoonni hiriira nagaa ba'an humnoota nageenyaa kan mootummaatiin ajjeefamanii jiru. Namoota 177tu ajjeesame isa jedhu mootummaarraa fudhanne malee qorannaa ofii keenyaan geggeessine amma garuu geggeessaa jirra. Namoota 177tu ajjeefame isa jedhu mootummaarraa arganne malee ofii keenya qorannee miti garuu qorannaa gaggeessaa jirra. Qorannaan gaggeeffamu kun gadi fageenyaan ta'uu qaba. Guyyaa tokko yookaan lamatti kan xumuramu miti. Sababiinsaas walitti bu'iinsi iddoo itti uumame hedduudha. Maaltu uumame eenyutu eenyuun miidhee kana keessatti qoodi humnootii nageenyaa kan mootummaa maal ture isa jedhu qorachuu jalqabneerra. Garuu kan yeroo fudhatu ta'aa jechuudhaan qorataan garee mirga dhala namaaf falmu kan Amnesty International Fisahaa Taklee ibsa VOA'f kennan xumuraniiru. Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Min Itoophiyaa Suudaan Kaartuum jiraatan waraanee biyyi suni waan jarii hojiin hojjetu. Keessumattuu 7 bajaajiif qabeenyi isaanii hedduu irra guuruu jira. Akka jarii jedhutti bajaajiif qabeenyi isaanii kana namoonni Itoophiyaa qofa irra guuruu jiran. Qonsila Itoophiyaa achi jiru irraallee deebiin argannee jedha. Galma daawwititti nu erge. Itoophiyaa Sudaan jiraatan yoo dubbatan torbee 3 as humnoonni nageenyaa Sudaan lammiilee Itoophiyaa tajaajila geejjibaa baajaajiin kennan irratti xiyyeeffataniiru jedhu. Ahmed Abbaa Giddii dhalataa Oromoo Kaartuum jiraatudha. Kanaan dura baajaajiidhaan dalaguun dhaabaa jedhamee nam tokko namni dubbate hin jiru. Beeksifnis wanti bahee hin jiru. Lammiin kamiinuu waraqaa mataa danda'e bitatee hojjechuu mirga guutuu qaba ture. Gadda sa'a ganama keessaa sa'aatii 3 irratti qabaan jalqabe waan baajaajii magaalaa Kaartuum kana ta'e keessa hunda keessatti jechaadha. Dhalataa Itoophiyaa qofa irratti kan xiyyeeffatu qabaan jalqabe. Amma qabaan kun yeroo jalqabu muruurii yookaan immoo tiraafikii miti kan dhaabsisu uffata xorongaarii yookaan immoo bifa baala qoccoo fakkaatu uffataniitii meeshaa guutuu qabatanii baajaajii kana dhaabsisaa turan. Yeroo dhaabsisanii ijoolleedhuma shofeeridhaa wajjin fuudhanii waajjira poolisii geessu turan. Achitti erga walitti qabanii booddee ganama sa'a 3tti eegalanii hamma galgala sa'aatii 10tti qabaa turan. Waajjira poolisii hunda keessatti fakkeenyaaf waajjira poolisii Arkootitti kan argamu Dilaalaa, Maamoraa, Shaaf Kaartuum, Haji Yuusufiin, Baarii Maatalustaa, ammallee Alfaayaa, Kadiroo, Jireetiin kan jedhamu kana jechaadha. Hundinuu waajjira poolisii hunda keessatti walitti qabamaa ture jechaadha. Erga walitti qabanii yoo raawwatanii booddee galgala sa'aatii 10 booddee deemaa jedhaniin ijoollee abbaa baajaajiitiin. Eessa dhannaa jedhaniin ijoolleen. Baajaajii kana waan qorannu qabna waan ta'eef waraqaa ittiin bittan fidaati kottaa jedhaniin.
Julaayii guyyaa 20 bara 2020 waraqaa ittiin baajaajii bitatan geessanii dhaqan ijoolleen. Erga geessanii dhaqanii waraqaa kana harkaa fuudhanii suuraa kaafatanii amma deebi'aa galaa jedhanii. Hardha moora kana jennaan argatan ijoollee. Baajaajiin addatti lammiilee Itoophiyaa qofarraa fuudhamaa jira moo lammii biyya alaa kan Sudaan keessa jiran mararratti tarkaanfiin kun fudhatamaa jirame? Meeti lammii Itoophiyaa qofarratti xiyyeeffata. Wantichi iccitii jabaa qaba. Duula qindaa kan gaggeeffamaa jirudha beektaa. Lammii Itoophiyaa keessattuu dhalattoota Oromoo qofa irratti kan xiyyeeffatee jiru. Malee lammiin biyya biraa hedduutu as keessa jira. Hundinuu baajaajii qaba, makiinaa qaba. Dalagaa gaggaarii hojjetaa namni tuqaa jiru hin jiru. Ahmed sababa lammiileen Itoophiyaa xiyyeeffannoo keessa galaniif wanti beekamu hin jiru jedha. Waraqaa eeyyama jireenyaa warri qabanis kan eeyyama konkolaachisaa qabanis martuu qabeenyi isaanii humnoota nageenyaa kanaan kaartuum bakka garaagaraatti harkaa fuudhamaa jira jechuunis dubbata. Naannoo waajjira poolisii magaalaa kaartuum keessa jiraatan bakka baqattoonni ijoollee Itoophiyaa jiran hunda walitti qabaa jiran. Daahir dhalataa Oromoo kaartuum ganna 14 ol jiraatedha. Innis duula kanaan humnoonni nageenyaa biyya Sudaan xinnaatu baajaajiiwwan kan qabeenyummaan isaanii kan dhalattoota Itoophiyaa ta'e 100 ol qabanii ugguranii jiru jedha. Naannoo lama jira. Tokko kaartuum kan jedhamu yoo gara Sajjaanaa jedhamu jira. Tokko immoo Arkawiitiin kana keessa kan jiru, Xaayifiin keessa kan jirudha. Inni baay'ee qabatee jira. Kana keessa warra Ortodoksii hedduu keessa jira. Hamma kana lammiileen Itoophiyaa bajaajii harkaa qaban hamma kanaatti kan jedhamu ammallee hin baramne. Ilmaamaan hamma gara 150 wayii hin gahaadha. Xaayir Abbaa Milkii kaartuum keessa baajaajiin tajaajila geejjibaa kenneen jiraataa ture jedha. Dilbata darbe kana humni nageenyaa mootummaa Sudaan baajaajiin ittiin tajaajila kana kennaa ture harkaa akka fuudhe sagalee Ameerikaatti dubbate. Naannoo sadii kan jedhamtu lolan harkaa fuudhanii na dhaabsisanii waan tokko nan gaafanne achumaan meeshaa fuudhanii achumaan na rukutanii waan ta'e beekamu na fuudhanii deemani. Achumaan hoosii keessa na dhaabsisanii gaafa isinii bilbilamtu amma karra manaa galan jedhanii. Achumaan gara manaa galle rukutanii rukutaa. Eeyyaman qabdu moo maaliif kan isin harkaa fuudhan wanti isinitti man jira? Waan nuti himane waan tokko hin jiru. Wanti nu eegaa jirru amma akkuma waliigalaatti dirqama kan qabu mootummaadhuma lammanii kan uummata bakka kana bu'ee kan amma dubbachuu danda'u amma kan jiru akka mootummaatti baasii malee hin jiru. Sanaaf immoo akka waliigalaatti binnee maqaa galchinee jirra. Namoota rakshaan walii qabataman kana abbuma argee biratti akka inni hin badnee fi iyyannoo finnee galchinee jirra. Yoo hordofuudha baatan uummanni kun amma rakkoo keessa galuun beekamaadha kan jedhu yaada qaban. Lammiileen Itoophiyaa rakkoo kana himatan qaama mootummaa Sudaan kan tarkaanfii kana ajaje waan wallaalleef gara imbaasii Itoophiyaatti iyyannee deebii eegaa jirra jedhu. Obbo Mikaa'el Xoobiyaas konsilaa Itoophiyaa kaartuum jirutti itti gaafatamaa dhimma diyaaspooraati. Waajjirri isaanii dhimma kana hordofaa akka jiru sagalee Ameerikaaf mirkaneessanii jiru. የአምዱርማን አካባቢ ማሪ የሆኑ ኢትዮጵያውያን 3 ሳምንት በፊት እንደዚህ ወታደሮች ታዛዦቻችን ተይዘውብናል ብሎ አመልክተው ነበር። ከዚህ ዶቦ ሚካኤል torbe sadiin dura kaartuum naannoo Omdurmaan kan jiraatan lammiileen Itoophiyaa humnoonni raayyaa ittisa biyyaa baajaajiiwwan qabnu nu harkaa fuudhan jechuun himata nutti dhiyeeffatanii turan. Kanaaf utuu humna poolisii ta'ee salphaa ture kana furuun. Garuu wanti kun miseensota raayyaa ittisa biyyaa Sudaaniin waan raawwatamee fi karaa qondaaltota nageenya imbaasii akka furamuuf yaalii taasisaa turre. Qondaaltota nageenya imbaasiif ni lakkifnaa jedhu. Warri baajaajiin duraa uggurame yoo dhaqanii gaafatan ammoo qaama waliitu nu ajaje kanaaf isiniif hin gadhiifnu waan jedhu himatu. Warri baajaajii Itoophiyaanotaa qabe kun. Kana furuuf egaa amma xalayaa komii gara waajjira haajaa alaa mootummaa Sudaanitti barreessaa jirra jechuun dubbatu. በተለይ የኢትዮጵያውያን የተለይቶ ግድያ የተደረገበት ምክንያት እኛ ያልተረዱ እና መነጋገር የሚገባን መስሎ ስለታየ እሱን ለመነጋገር እንድንችል ነው። Obbo Mikaa'el tarkaanfiin kun guyyoota darban kanallee itti fufuu eeranii konsilaan Itoophiyaa maaliif akka qabeenyi lammiilee Itoophiyaa qofti xiyyeeffannoo keessa gales ni gaafata jedhan. Kanaan duras Sudaan lammiilee Itoophiyaa biyyattii keessa jiraatan kan dhibbootaan lakkaa'aman waraqaa eeyyama jireenyaa hin qabdan jechaan hidhaatti darbitee turte yoo ta'u qondaalli konsilaa Itoophiyaa Sudaan jiru Mikaa'el Xoobiyaas ergasii aangawoonni biyyoota lameenii maree taasisaniin lammiileen Itoophiyaa paaspoortii baafatanii eeyyamaan akka jiraatan walii galameera jedhan. Warri haala sidhaa bu'ee garuu manni murtii Sudaan adabbii maallaqaatii fi hidhaa waan irratti dabarseef hidhaa eegsisuu hin dandeenye jechuunis dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Naayiroobii. Taarratanuma taphoolitii waltajjii nagaan bulaa Ansoora Alakeeti sagantaa afaan Amaaraatti ta'an.